Hayi nagaan isiniif haa ta'u kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii koo akkam jirtu nagaa keessanii nagaa guutuun qaba. Isinis akka nagaa qabda waaqayyoon biraa abdii nan qaba. Egaa har'a immoo paartituu dibata dheengadda faana hojjannee paartituu isaatiin deebi'ee dhufeen jira. Kanaaf mee hin bannaa erguun naqinaa wal faana. Egaa akkuma argaa jirtanii dheengadda argitaniira yoonan askitti naqee kaa'u mee amma walumaan bannaa. Kinoo bannee bifa kanaanii gaafa bannu kana fakkaata. Kinoo akkuma dheengadda mi'aa hunduma isaa walitti naannetti jira. Waaw fuulli isaa isinitti himuu hin danda'u dhugaa dubbachuuf jechuudha. Akka itti urgaa'u akka itti baay'ee namatti tolu baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Amma irraa qodaa kanatti hin qannafadhaa amma naanna barbaachisu amma dibadhu irraa amma namatti fayyadamu irraan kanatti qannafadha jechuudha. Isinii yoo barbaaddanis keessa tursiisuu dandeessu yoo barbaaddanis akkasumatti kaa'uu dandeessu. Ani garuu ammaaf ammas deebisee guyyoota muraasaaf nan tursiisa keessaa amma ammatti fayyadamu qofa keessaa irraa naqadha jechuudha. Rifeensa keenya erga filannee haala kanaan itti naqnee masaaj goona jechuudha. Sirriitti lafa isaas rifeensa isaas sirriitti waliin gahuu qabna. Kinoo akkuma argaa jirtan kana egaa itti dibaan jira. Sirriitti hunduma isaa wal qaqqabsiisuu qabna jechuudha. Lafa isaas rifeensa isaa sirriitti bakka hundayyuu waliin geenye xiqqeessinee addaan qoonnee ittiin naquu qabna jechuudha. Yoo bakka tokkotti itti nan jenne wal nuuf hin gahu waan ta'eef xiqqeessinee qoqqoonnee itti nannee maasaaj goona jechuudha sirriitti. Dhugaa dubbachuuf jechuudha dibanni kun ana baay'ee tokko mataa koo irratti jijjiirama guddaa fide tootti fayyadamtanii gaariidha isinis jechuudha. Rifeensa jijjiirama rifeensaa baay'ee fidaa jechuudha. Baay'inallee hin dabalaaf rifeensi keenya akka yabbatu hin taasisa akka dheeratu hin taasisa akka garmalee hin caccabne yookiin immoo hin bubuqqaanillee hin taasisa jechuudha. Anaan baay'ee na fayyadeera jijjiirama bareedduu irratti argeera. Isinis otoo yaaltanii anaan natti tola jechuudha dhugaa. Egaan akkuma argaa jirtan kana itti dibaan jira. Xiqqoo ishee karaa duubaa nama rakkisa akka karaa fuuldura namatti hin toluuni. Ta'u immoo rifeensa keenya waan ta'eedhaaf baay'ee nu rakkisu. Isa duraan dibne akka walitti nu jalaan dabalamne kilippiidhaan qabsiisuu dandeessu. Ani garuu kilippiidhaan hin qabsiifne walitti hin dhahini. Inni kun akkuma argaa jirtan kana bifa kanaan sirriitti masaaj gochuu qabdu. Biyaansi amma daqiiqaa 5 daqiiqaa 4 masaajii gootan gaariidha jechuudha.
Egaan akkuma ilaalaa jirtanii erga rifeensa isaa waliin keenyati duubatti immoo deebinee lafa isaa sirriitti masaaj gochuu qabna jechuudha. Irra deebinee sirriitti tarii bakki hin arganne yoo jiraate sirriitti harka keenya quba keenya masaaj goona, akkasuma adda keenya jalallee fuulduree mataa keenya akka duubatti hin deemne waan nu gargaaruuf dibatichi yaa rifeensi keenya hin beektu sababa bishaan soogiddaa fi ho'ina irraa kan ka'e rifeensi keenya gara dugda duubatti nurraa deemaa jira karaa addarraa jechuudha. Isaaf illee ni gargaara kuni jechuudha dibatichi kuni akka rifeensi keenya duubatti hin deemne akka beebii heeriin nu ba'u na akkasuma immoo akka hin caccabne nu gargaara waan ta'eef itti fayyadamaan isiniin jiraanii. Kanaaf hundumaayyuu kun akka argitan kana bifa kanaan masaaj goonee lafa isaas rifeensa isaas hundumaayyuu masaaj goonee fixee jira. Yaa fixeera dibatichas jechuudha. Akka keessatti namni sirriitti keessaa naqaan jira. Egaa bifa kanaanii erga dibdanii fixanii walitti hiitanii laastikii itti hiitanii yookiin fishaashii qilleensa baay'ee hin galchine itti hiitanii yeroo muraasa fi biyaansi sa'aatii 2-3 jidduutti tursiistanii sana jidduutti miiccachuu dandeessu jechuudha. Yoo isaa olis teessistan gaariidha, mataa keessan hin miidhu hin fayyada malee garuu yaa waan egaa yeroo tokko haalli nuti keessa jiru nu miidhachuu dhiisuu waan danda'uuf sa'aatii 2-3 fira tursiistanii miiccachuu dandeessu jechuudha. Innaa miicannee amma walitti deebinutti erguun deemnaati asuma tura. Ammasitti mana kanaaf warri haaraa taatanii subscribe gochuu hin dagatinaa isin jira. Warri immoo viidiyoon kun isinitti tole like gochuu hin dagatinaa isin jira. Na faana tura. Egaan kunoo akkuma ilaalaa jirtanii amma xumureetii miicadheetii dhufe. Egaa kunoo haala kanaanii caabinsaallee firiizii ta'aa illaafaa fuulinsaallee baay'ee urgaa jechuudha. Haala kanaan kunoo raawwadheetii dhiqadheetii dhufe jechuudha. Innaatti fayyadamaa isin gargaaraa baay'ee tokko waan gaariidha. Baay'ee tokko dibata dhugaa jijjiirama rifeensa namaatiif kennuudhaan isiniin jira. Viidiyoo biraatiin amma deebinee walitti deebinutti nagaatti tura.